jirtanii warra waan kana itti gaafatamummaa fudhatanii walitti araarfatanii akkasuma namoonni dhimma kana keessatti harka qabdan hundi keessan hedduu tokko galatoomaa ulfaadhaan itti hin jaa anuman jaa. Thank you birra wallahi waan itti ibsuun qabu irra deddeebinee haroo fi saatii keen galata qoftiin hin galuu fi maaliif beektanii wallahi jara kana garaa wajjin hin baane wajjin hin dhalanne akkuma keenyatti miidiyaa irratti nu beekanitti isaan illee beekanii. It's okay, bro. Jedhanii garuu waan kana ifirra fuudhanii akka nama faamilii isaaniiti waa godhutti nuutu qabaa gartee nuu keessaan bakka meeqa dhaqee muddamee lubbuun asiin nu dhufte waan kana daqiiqa takka keessatti nurraa xumuranii wallahi hedduun gammadee hedduu takka galatoomaa isinii joofadha. Okay, bro. Abshir, wallahi. Bakka meeqa akka deeni nuutu beeka waan kana gartee nama meeqa fuula dhaabbannee akkana guyyaa akkana haga lubbuun nu dhufte haga sa'a kanatti wanna taane isaanuma kana walitti deebisuu fi kunuundi wallahi jechanitti isin ibsuun qabu ammallee irra deebi'eeti hedduu galatoomaa hawaasni illee hedduu nu galatoomaa kanan jechuu barbaada isinitti dheeressuu kana malee immoo Abdee baka. It's okay, bro. Baka gammad. It's okay baka nurra abdee siga. Abdee wallahi lazim lal abdee wallahi asirra dhufuu kan kaafamu bakka nageessu jirba bolo gala ya wallahi abdee baka dis. Meedu. wallahi waan Sakaitiin dhufe bakka hedduu nu galatoomi. Imimmaan keenu guyyaa irraa waan si dhaga'amu ni beena. Mira keessa gale yaa. Is baka. Abdee bochisiin gaa ifu tarafarra jirraati. Abdee birada brigamani. Mira keessa galde. Kale sirraa kaasee gammaan taala footoo ni beekani. Yaa nama keessa nama hedduu taf jechuu ture jigalee. kana kana Yeroo carraa kan nabe. okay. waa dubbachuudhaaf bidee xiyyaafate callaadhaa kana namni hedduullee nu gaafatee ture nu gaafachuudhaaf immoo akka sababatti bakka wanti naafisa jirtu wal dhabdee ta'e sababa baruuf yoo ta'e malee takkaa namni furmaatatti achi deemee furmaanni kun akkana jedhamni dubbatee jiru. Abdiin kun ammaan tana namoonni gariin akkootatti fudhatanii jiran amma haga fedhee callaan dhugaadha natti balleessullee warroota keessanitti maddanii beekanii amma garuu haga feetanatti haftuu imimmaan abdii kana harkee waan natti hafte sanniin dubbadha yoo jee'u namuma irraa hin ba'a waan hin dubbadhullee hin qabu isinii galee haa teessu garaa jeetuma onse malee haa ta'u abdiin garuu dhugaa dubbachuudhaaf akka namni gariin isa fudhatee dubbii tana ittiin beekamuudhaaf miidiyaa irra fiduudhaaf barbaadee jaanii warroota jaanii jiran si galee abdiin immoo keessaanillee osoo guyyee tokko addaan nurraa hin bahin guyyee tokkoof si galee keessaan dawwalee aboo badhoo maaliif jirti achiin isa dubbisaadha asiin birraa dubbisaadha wallahi akkuma fuula feesbuukaa irratti ibsuudhaaf yaaletti abdiin daawwattootaaf nama miidiyaati malee nuti fakka obboleessaati. Si galee tiktaa kana gubbarratti ajandaa barbaadaa fi wantoota garaagaraati warroota dhukkee dhiituu ture malee takkaa namni nagariidhaan itti yaadee obboleeyyee wal dhabe maali rakkoon jedhee gaafatee haga furmaatatti ce'ee nagara. Abdii ani akka kiyyatti mataa kiyyaan galatoomee osoo hin taane dhugaan sijjaa dhaloota kana keessaa waan hin argin isa keessatti argee maqaa dhalootaatiin isa galateeffachuu barbaada. Abdii hedduu dhiifamaa hedduu galatoomee ani dhugaa dubbachuuf maal akka hin jiru hin beeku wallahi galatoome obbolo hedduu galatoome. Abshir. Thank you. Asu sagantaa gaggeessu bakka. Amma silaa kan hundi waliin boonnu dubbiin kun asirra dhuftee silaa milkaa'uu baattee hundi waliin boonnu amma nu milkooytee jirti. Yaa milkii Silaa ajandaan godhatullee hin qabnu amma. Nin dubbadhame. abdee Adii kee galchi. dhugaan sinjaa haroo ibsuun wallahi dubbiin kun furampee qofaaf osoo hin taane akkuma reefu siniin jee dubbii waa'ee dubbii dabre bira haa ta'u abdee imimmaan isaa osoo akkuma waa takka jechuu danda'u callaan ani akka dhuunfaa kiyyaatti natti balleessa jee nama amanu isaan na balleessa jeetillee nama keessa kiyya amanu abdee osoo waa takka pirogiraama kun waa takka hin barbaachifnetti callaa dhiifaman jaan imimmaan abdee harkee waan jechuu barbaadu fi keessaa Carraan akan naafillee carraan hunda caalaa
Anaa fi abdeetu wajji haasa'e. Hunda caalaa immoo anaatutu feemasoota Oromooti wajji haasa'e. Abdii waan isa bochisu waan hin beeku. Sanii galee. Nama influenshaala ta'e miidiyaa kana gubbatti kaanaa wajji hin haasa'in hin jiru. Osoo abdiin poostara hin poostatin jechuudha. Osoo abdiin poostara hin poostatin tokkoon tokko anaa wajji haasa'anii turan. Hogguu na wajji haasa'an immoo ani fadha ture araara kana. Abuun hojii dubbitaa dubbitan. Eenyu maqaa namaa meeshin isinii godhuu danda'a. Namoota santu har'a abdeen kun almost ji'a takkaa fi guyyaa 15 caalaa naa dawwalaa ture silkii direct wal jala jechuudha. Direct sanboota akkan dhaabbatu bakka akkan mataa laaffatu tahee anis jechuudha. Namoonni biraa immoo kaleessa galgala hanga amma reefuun tana pirogiraamni kun qophaa'uudhaaf daqiiqaan 5 hafutti ana irratti dawwaluu turan. Personaalii maallaqa anaa sii kanna. Kaansel goosise. Anaa sii kanna. Waan san dhaabsise. So waan isa boocisu sirriitti waan hin beekuuf abdiin ammas nuuf obboleessa. Ammas namni dargaggeessaa tokko akkana ta'uu qaba. Fakkeenya ta'uu qaba. Dargaggeessa sirrii san ta'uu qaba. Obboleeyyan nama hoollabe naaf badhaasuu barra influenshaala. Si galee namni hundi irratti hirmaatee nu araarsuudha qaba ture. Abdii qofni maaliif ta'a? Miilee fi masoonni hin jiranii haafaan banan sun dhufanii nu araarsuu danda'an qaban ture. Boodarra garuu abdiin eega poostarra dalagee waan kana maal godhe isiniin fammasuuf isiniin maal je'uuf isiniin tiiktook irratti deebi'uuf ja'anii waan kana akka nuti mana kana hin dhufneef nu dhorkuudhaaf yaalii dila tokkotu godhamee ture. Abdii waan dilaatu gochisaa abdii ati xiqqaa guddaadha. Si galee nuti hundi ilaallachuu qabnaa sirraa fakkeenya godhannaa. Annaa jabaadhu waan godhu jirtu hin dhaabini. Waan danda'ame uummanni Oromoodhaa si gaddii jira. So kanaaf gocheete waan hin jeeni. Galatoomii kan itti aansee immoo dubbiin guddatte farra irratti hin fi'an jaanii waan garis garatti hin bifataniitti garis haasa'an. Rifeensa tokko nama keessatti yaaddatanii tokko kophaatti yaaddatanii san waan ta'eef jecha obboleessa kiyya badhaasuun haaf laayifii kiyya kan jiraadde isaa wajji taarikhni kiyya yoo naase isaa wajji walitti hidhataadha. Kophaatti haasa'uu hin danda'an. Hoggaan waan takka kaase inni ni ka'a. Hoggaan waan takka kaase inni ni ka'a. So kanaafuu naafisa walitti nu araarsutti an gammachuun qaba. Anan mallee ni naaf obboleessa lola hijaa walin lolle. Bakka walitti buune waan sanan godhuu dadhabee inni lubbuuf itti hajame. So walitti buune wal lollee akkasitti sadarkaa kanarra geenye immoo bagaan as dhufe irra. Bagaan dhufe as dhufuu kiyyetti gammachuun qaba. Thank you. Galatooma. Aku geessu bakka Oguta ka bishaan dhuge abdee fuula dhiqadhu. Koomenti irratti emoojii boo'ichaa warri gootanan bilookiin isin godhe yookaan koomenti isin cufaa emoojii boo'ichaa nuti hin argina. TikTok irra warningitti kennan yookaan warri boo'an kan boo'icha dhiisuu qaban. Abdee keenya please oguta ka bishaan dhuge fuula kanallee irraa as deebi please wallahi lazim jaalaluma obboleeyyan keenya walii araaramuu kanaatu akkana si gammachiisee illee miira keessa si galchee si boolisaa jira. Wallahi hundinuu namni imimmaan hin qabin hin jiru biyya abdeen boo'ee fi waan kanarratti jechuudha. Ammoo namootatu like ijjabeessineetu mataa hojjetaa jechuudha. So waan san ta'e jecha inni namaa hundinuu wal qixa qabee taa'uu hin danda'u. Wallahi hedduu takka ulfaadhu galatoomii siin jaanillee obboleessa kiyya waan bareedaa gootee wanni akkanaa kun biyyee hunda cufuu qaba. Wanni fi wal dhabbiin akkanallee hin dhuftee wanni ta'e jechuudha. Ani amma birraallee hedduu takkaan jaaladha wallahi lafiin namaan biyyee hedduu wanti isaa akka gaariitti dhaggeeffadhurraa inninis too fi namaan hedduu dinqiifadhurraa yoon isin isa jalaa guyyaa kana guutuu diid godhaa oole wallahi hedduu takkanatti tolaa jechuudha. Suuraa namni hundinuu akkas ta'e nama yaadurraa inni ibsaaf caaltuu ni beekti. Callaa fi badhaasolleen hedduu takkaan jaaladha isaanis gaafa caccarbaayin sanirraa hin laaluu ture jechuudha isaan lamaanillee. Sagantaa isaan lamaanii kun maal na yaadachiisa ani amma obboleessaan qaba anillee. Boleh kiyya MJ jaanii gidee hedduu yoo MJ agarte nani agarta MJ yoo agartes ana ni agarte ulamaan kunis wal jalaa nafa ifi obboleessa keenya faamii jedhan kun so waan san ta'e jecha akkas na fakkaata gideen ifi hedduu wal jala waan jirtan jecha tokko so waan san ta'e jecha wallahi lazim hedduu takka ulfaadhaa hedduu takka galatoomaa hedduu takka isin jaalanna yoo rabbiin jee kanarraa ol guddatanii yuutuubii ol akka taatan barbaanne malee YouTube itu apa orang tu berba, dua dibaca nasi. Jadi orang itu je. Orang santai je sanille yo robbi je kumbura formata. Yang nu tahu, aku manu anilen obboleessa kiyya ibsu ettanii ani ibsaan ja'anii
baga haadha warraa ta'e nagee Rabbi si fide obboleettii biyyaa san ta'e illee wal barnoota gaarii. Biyyaanii fi filaayera ammaan tana dubbatan afaaniin gabaa hundi tuttuqaa bira dabra. Obboleessa kiyya abdee ittiin haareen akka nama takkaatitti maaliif yaada isaa hin hubanne ture. Har'a immoo hedduu takkaan gammadu. Singale so waan sin ta'e jecha isallee oguusanillee feetiin abdee kana jeeni abdeellee kana laangee eegas filaayerri san amma maaltu na dhaggeeffama wallaahi wanni san bagummatti fi har'aan kan kunoo asabeetti kumaanii kun asirra deemuun ta'e walatooma ulfaadhaa badhaasoo yoonii fi bakka namni jiru magaalaa mootota kana keessaa kan namni ta'etillee yookaan namni beeku jiraate waan san harkatti namatti tasanna yoo ammoo hawaalaa katuuti hawaalatti ergineetuma abdiitti risiita kan argita haa jechuun yeroo dindee eegas naan isaa dhiqeen jecha wal haasa'inaa kanarratti dabalee amma isin lamaan fixanii waan takkatanii dabaluuf haduu jira. Haro. Baay'ee. Isaan lamaan badhaasoo fi xallaadhaan haa ta'u itti afaanitti murachuu deemta. Osoo nuti hundi dhageenyu akkasumatti afootu waliin jaanii sareemuun tanaa miira kiyyaa jecha faayidaan afootu waliin jaanii amma isin duratti akka afootu waliin jaaniin fadha. Hawaasa kana duratti akka gammachuu wal dubbisanii obboleessa kiyyaa afoonaan illaa qalbiin as keessaa gammachuun gartee wanni dabare namu wal dhaba wal lola aadaa fi dhimmoon wal dabdi bakka dhabattee irraanfadha ammaan kana booda ta dhuftuutu guddoodha baga kuttee baga wal loltanii silaasitti nuti sababa keessanii walitti hin qabamnu bakka ta dabartee nu irraanfadhaati ammaan tana akka haarootti afootuun illaa waliin jaa tasaniin alaa warreen kaayiroo jirtan birraa faanis qaamaan gara walitti daa wal dubbisiisa amma osoo nuti dhageenyu akka afootu mee abdii obseete guta ifama yaa waan obboleessa keenya abdeen jira kana filiis birraa fi badhaasoo isin lamaan isin kannee jirra namni isinirrallee TV kana yookaan acha keessa galaalee haasoo danda'ullee hin jiru. Waan san taate jecha waan obboleessa keenya jechaa jiru kana yoo hubattanii irraa fudhadhaa mee maayikii banadhaa akka walitti haasawaa nu gammachiisa rabbi jaa. Berarti hobi. Kiranni callaa baana. Badhaasoo callaa baana. Baana dhiisaa. Kun nggak banyak waan agartee wal biraa dhuftanii islaa haggootanii miidhaa birooti qoo badhaasoo ganda kanarra fagoo gala islaa asii goona ture. Laal sagantaa yoo rabbiin jeessaniif hin jee bara. Isaan lamaan amma asirratti waliin nu haa dubbatanii. Sanirra caaltu ammaas inshaallah yoo rabbiin jee sagantaa fi caaltuun birraa fi caaltuun qopheessitanii fi magaaluma kaayiroo san keessatti isaan kanallee walitti fiddanii akkasitti kan walitti fayyisan taatan yoo rabbiin jee. Sanillee sagantaa hubatti illee kan bareeda sagantaa wayii qopheessinee anaatu akka ajaa'ibatti ofaa isaan godhee waliin namni arraan tana gammachuu isaanii asirratti arginu kun waliin akka isaan argan sanni qopheessina amma asirratti akkuma isaan jaalallee lameen dhiifamu waliin ilaamu hawaasa muka lafa. Isaan lamaa yoo guddiste. Guddisuun akkamii guddisan? Or yeroo takka isin gabbuusee isaan lamaan guddisu namoota cinaa. Ni dandeenya. No, ni danda'ama akkanumatti. Hin barbaachisu akkanumatti wayya. Akkanumatti wayyanis. Ayyaa takka takkaan naasoo yookiin Naa dubbata. Afoonaan irraa innaan dubbatu. Dura callaatu dubbata badhaasotti akka nama badhaasotti haasa'uuti obboleessaan kee badhaasotti nu haasa'ii afootuun illaa ta dabartee jedhanii ta dhuftullee gartee akka abdii nuti fi hawaasni illee isinirraa qabnutti wal agarraa waliin dareenaa akka nu gochuu feena jalqabaati callaa jettee nu fuusiyaa. Okay, galatoomaa ulfaadhaa isin hedduu nama gaggaariidha. By the way, gaaromminni beektaa gocha malee jechaa miti. Namoota gaarii jechaan gaarii hedduun beeka. Isin immoo warroota gaarii gochaati. Gaarommina warra gochaan nu agarsiisa. Zamana kanatti namni yeroo ifii fudhatee diinagdee fi invest godhee obboleeyyan lama walitti araarsuudhaaf jecha sa'a isaa gubee as taa'u hin jiru. Kanaaf immoo rabbi jazaa isin haa kafalu. Isin haalaan nama gaariidha. Gaaromina keessaniif maaf ragaa fi baadha. Lamadatti immoo an obboleessa kiyya badhaasoo yoo ani itti balleesses dhiifama naaf haa godhu. Yoo inni natti balleesses an dhiifama godheetiif hin jira.
ammas naafii isaa walitti arkuu yoo barbaadan beektaa waan takka takka ammas dhugaa hin bareedana. Naafii badhaasoo boru hojii daleeynee waan bareedaa waan gaarii qabannee dhufna yoo kan barbaadan taate nuti maateriyaal abbaa takka hin qabu. Anas boru daleeynee dhufna waan akkasii. Dhuguta akka dubbadhu. Yoo inni balleesses yoo ati balleesses osoo hin ta'in annuun osoo hin jeen isaan. Isaan jedha. Badhoonis siin waliin. Ayyee. Okay, obboleessa kiyya badhaasaa yoonis balleesse dhiifama naaf godhi maqaa hawaasa Oromoo bal'aa asiin daawwachuu jiru kanaatiin. Ani immoo dhiifama siif godheetiin jira. Keessa kiyyarraan dhiifama siif godhee rabbiin na harkaa. Dhiifama innoo asirraa hanga qiyamatti dhiifama siif godheetiin jira. Kitaabdee. Mashallah. Thank you. Timbufa. Tifu fi abadoo kiyya akkuma inni jetti silaa irra siin deebi'u ni beekta obboleessa kan keetiif. Duraan dursee hundi keessanuu yeroo ammaa tana wanni qaalii yoo jiraate yeroodha. Yeroo teessan aarsaa gootanii dhuguma araara obboleeyyan keessaniitiif jettanii asitti argamu keessanii hunda keessanii galatumaan isin jechuu barbaada. Jiruuf jireenya keessatti immoo arrabaa fi ilkeen wal loyti dhugaa dubbachuuf dhugaadha akka carraa ta'e naaf callaa naa wal dhabnu malee waan hedduu waa hojii dabarsinee turuu guddaa. Anis miira keessa galee wantootan jee fi tarkaanfii nan fudhadheetu jira. Akka sanillee kana godhu na godhe miira yeroo san keessa turee fi inni keessa na naqeerraayi har'a san hundi dabree jira. San hundaa haasuu narraa illee eeggamu. Isin irratti kun dhiifama jechuun barbaada. Chaanal illee paaswordii deebisee bakka ittiin deebisaa. Kuni dirqama kiyya jeetiin yaada. Asumaanuu ati na balleessitus badii deetis dhiifama sii godheetiin jira. Tiillee dhiifama akkanaa gootuun barbaada. Maqaa hawaasaa maqaa keessummoota yeroo isaanii gurguranii asii jiranii dhiifama isin jechuu barbaada. Afaan Oromoo. Thank you badoo galatoomii wallahi hedduu gammachuu guddaatu taaganan jaamneetu dhaga'amaa jira. Hedduu galatooma kana caalaa wanni barbaannu hin jiru obboleeyyan keenya akkana wajjin haasawanii afootu waliin ta'uu caalaa wanni feenu hin jiru. Hundi keessanuu obboleeyyan keenya hundi keessanuu warreen walitti mufannee asumaan hundi afoonaa illaa isinilleen warri mana jirulleen warri as keessa jirulleen hundi keessan galatoomaa gammachuu hagana hin jaamneetu nutti dhaga'ame. Tatanarraa hafe yoo barbaachisaa ta'e namoota as jala jiran irraallee yaada fuudhaa yoo barbaachisaa ta'e. Osoo yuutuuba isaanii baniin dura feesbuuka irratti gadhiisu turre. So yooniin tilmaamaan siif hime malee lakkoo isaan hangana jee hin beeku. Tilmaamaan garuu I think hanqaa irratti viidiyoo 250 220 hangana 200 ol daleenee jiranii yaada. Feesbuukaa fi yuutuubii biraatii fi yuutuubii namarrattii fi yuutuubii keenyaatii fi miidiyaalee garaagaraa irratti hojjenne waliin qabame hanga viidiyoo 220 hanga 50tti daleenee jeetii yaada. Galatoomii sittiin deebi'a. Badhaasottiin achi dabra. Badoo hiyya ammallee galatoomisin jecha osoo ragaa fi deebii kaanitti achi hin deemne atilleen akkuma obboleessi keenya qallaan wal barumsa keessa jirti. Mee obboleessa kee callaa wajjin akkamitti walitti dhufte artii keessa akkamii waliin seentan haalli isin wajji jiraachuu turtanoo maal fakkaata? Mee kanarraa xiqqoo jiranuu. Galatoomii dhugaa dubbachuuf illeen dubbiin sun akka miidiyaa irra dhufneef hedduun ifaaju ture. Hunda caalaa immoo siin beekateetti yaada. Akkamitti akka asirratti dhufuu dandeenye beeka. Maali bakka galu. Haa ta'u garuu gara beeksisa yeroo ta'u akkuma inni dubbate naaf callaan waggaa 8 moo 9 ol barbaada. Bakkattummaa walitti dhufee taranbii sun jirti. Hunda caalaa garuu aartiin sirriitti walitti na boronse ture. Diraamaalee garaagaraadhaa osoo hin akkuma inni jiru barumsa keenya wal fakkaataadha. Gama feesbuukaatii fi hojiilee garaagaraa hojii godhachuu eegalee haga isteejii gahuutti. Badoo biyya sagalee xiqqoo aanullee natti dhagahamtu hin jirtu. Muut godhiiti haasimee yookiin dagotti hin jirru. Ammoo hin dhagahama? Yaa sagalee mee xiqqisoo ol nuuf yaa qulqulluu miti sagaleen. Dhagahama amma? Amma ni dhagahin amma ayyee. Yaa suura warri deegagaa'e naaf callaa turreef ol barre.
Sababa rabbiin beekee baqattummaa kun waliin dhufte waggaa 8 sagalee hunda caalaa amma waliin firoomsee akka hojii raawwannu godhee hojii aartiiti. Hojii aartii irratti immoo waan takka filamaan gama feesbuukaatiin isa soo yuutuubiin hin dhufin even isteejiilee garaagaraa dabalatee jechuudha. Waa hedduu hojii dalagu. Guyyaa keessaa garuu waldhabdee ni dhufti. Maal akka guyyaa kana garuu haga jijjiiramuu isa fide. Naafis hin galu. Hundaafuu tura wal baay'ina naafini. Thank you. Galatoomii amma karaa daayirektii karaa sana osoo hin seeniin duratti birraadhaan ol naqadhaa naaf obsaadha akkanumatti. Birraa fiti. Birraa kottu yeroo takka ol naaseenii. Thank you. Birraa asirratti viidiyoo nu banii. Okay. Birraa hiyya viidiyoo nu banii yeroo takka. Please. Nkamaaju. Gasti ini tu akan aku berawet. Gasti itu kena please. Okay. Berapa video nuban hero tak? Thank you. Bagian lagi anda tu. Okay. Amalle hawas ni rada ini kalau tu mah jalan kabar rati berapa ya tele bagian lagi anda tu. Obbalayang kukan obbalayang kubsite hojii teediste as gubbattiin warkamu keetiif anaa dhufu bagee nagaan dhufte jalqaba irratti hawaasaanis salaamtaa jeeni obboleeyyan keetis nagee gaafadhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tak kira tu wala buke wala bang kana terus tu kali ya ada sosial media itu bohna. Lepas ni dua tiga jalan sering kuliah tu ni. Ada umum kerja kerja berada di rumah dah macam seperti leh tu wan dan bisu kita belajar lebih berkana. Boleh cara jual lu kalau kita tu jual tu berapa dulu ya. Kita leh di sini rako doktor wan masalah ni jom kanau dah ni. Bakal kita tergamu kana itu tu kan. Agal tu meninja. Kemudian kemarin tu namni anggap ada jalan tulen Arab di kini level mana tu jadi, namni oleh buat tu, oleh caru yo kau, aku jadi itu mana arawan tu, ini level mana ba? Mal se segala narra tabado ti segala ta gratis. Mere telefon tu segala. मैं ओके सगले जो जिरंग कोमन तीनिस गई था सगले तोलचा कुलकुल्लू मिति सगले मालिक कर हैं एरफारंग कब तुम्ही ओके सुके इस्तीफा है देखा हम लगा रे देखे कब ओके अम्मा पोस्तो itu adiga itu kurang deh suram ni berada kau jiran. Okay, ni lagi sini ni. Haye tu berah. Haye deh. Okay. Akan di. Nampu tiga ulun ada ba? Nampu ulun ada bermo. Ulun mesti arah kaba di. Boleh tiap arah tu kita jadi kalau kami kan den berkala di. Ram tu tiap arah kana tu juga. Itu nanti mana tu? Ani. Ikan lebih lu betul ni. Nama kapal ni lingkaran ni. What? Segala yang dah Muhammad. Amma kati yega, mal isa kulkullu miti segala ente. Hai. Inde? Nawab dengar boleh tak? Tolci segala. Ammo. Es me. Berna. Hah? Me Wei si jagam? Bar wei si jai sai. Saya dia bu me, anu nanti kamu kira bakal dia apa? Me be devi me. Me anamut ogun lad amma shishin injirtu. Okay. So sagalenti ye kulkullu da mi simbiratti sagalenti ye kulkullu da. Ina ge sammi sagalenti. Ya kulkullu da sagalenti akka jayanti. Amma tagalla kulkullu. Okay birra debiati. Birra debi erkaddu. Okay. Invite. Okay.
Bira invite si godheetiin jira. Kottu accept godhe. Haroo ni jirta jala haroo yoo jiraatte nambara takka takka tuqee karaa boodatti isin galchina. Bira invite si godheetiin jira ammallee. Bira accept godhe yeroo takka. Bira invite si godheetiin jira accept godhe. Sagalee marwaatu akkas godhu jira na fakkaataa bara. Oo walafti. Okay. Amaleeshi shumetti. Dhufteessa? Amaleeshi shumetti. Sokkee yoo waan jiru haa banadhu viidiyoo. Nagaa amma. Abdee suma malee amdee. Mee ammuut godhu haa wayi taan ammuut godhaa seeti. Laa ammaan tana sagalee nagaa qabdi. Amma nageessanii. Eega. Dirqama qabdanii hundee. Isaan dhugii jira deebuu kan nama gara. Okay. Amma si dhageenya. Akkati kuma gaarii tarfaate ijoolleen tun lameenuu naaf akka saayibaa fi saayibboon qofa osoo hin ta'in akka obboleeyyaniiti. Rakkoo dubbituu bulte jalqaba osoo wanti hin jeen anaatu dhagee walitti araarsifamu waan hin danda'u hunda godhaatiin ture. Hin milkoofne kaawwanni sun namni hanga walitti araarsifi yeroo takka lama sadii akkas walitti araarsisan ture. Wanni isaan jidduu jiru immoo dhimma walitti araara qofaan dhumu waan hin ta'in jecha irra deddeebi'anii wal dhabbiin isaan jidduutti uumame sababa kanaati asillee dhufuu hin barbaanne gaafa dura yaadne asirra dhufu kun dhiyaatu namatee garulleen turre sooshaal miidiyaa irratti wanni bahee waan bareedaa miti jennee waan yaadnuuf garuu ergasii isaan lameenuu yaada asirra eegaa dhufan booda ammallee wanni jalqaba irratti wanni kun yaatanii dhimma kanaa hin eegalan irratti hawaasa fi hunda warra asirra jiru kan barbaadu. Akka asirratti gartee akkanaa jedhanii hamtuu walii dubbatuu fi wantoota garaagaraa haa ta'u osoo hin taane rakkoon isaan jidduutti uumamte tun akkamitti furmaata akka argattu qofa irratti akka xiyyeeffannutti osoo ta'e bareedadha. Sababni isaa wanni sooshaal miidiyaa irratti namni waggaa dila kana waliin ture akka obboleeyyanitti mana tokko keessatti waliin galaa bakka takka waliin hojjechaa halkanii guyyaa waliin wanti jecha dhimma ifii dursanii dhimma biraatiif yaada namni waliin sadarkaa kana ture. Amma deebi'anii hamtuu walii sooshaal miidiyaa irratti baasanii dubbatuun hedduu ulfaata. Amma kaayyoo waan kanaa asirratti hamtuu walii dubbatanii abaluu akkasuma godhee jaanii osoo dubbatamuu baate annatti tola. Sababni rakkoon furmaanni kun ittiin furamuu danda'u jara kana lameen jidduu maaltu mudate wanni mudate kun yoo akkamitti furmaata argachuu danda'a jechuu yoo taate malee abaluutu akkas na godhe waan akkasiin na godhe jaanii hamtuun hanguma afaan keenyaa baatee nama biraa bira geessu wanni suni furmaanni ishillee fagaachaa deema. Hanguma namni dhagahee namni garaagaraa by the way sooshaal miidiyaa irratti waan bahee jechuun waan furmaata illee osoo waan argatu tahee waan tan furmaata dhoorguudha malee furmaata itti fiduun akkaan amma jee kanatti yoo ta'e malee rakkoon furmaata kanaa maal itti godhuu qabna qofa irratti yoo xiyyeeffatame malee abaluutu akkas na godhee abaluu kanaatu waan akkasii dalagee isaa akkas na godhe jaanii yoo wal himachuu taate asirratti rakkootu uumamaa deema daranuu. Sababni namni sooshaal miidiyaa kanarra jiru namoota keessattuu warri tiktaak irra jiru namoota ajantuma dubbii namaa godhatanii taa'anii haasa'uuf sooshaal miidiyaa kanarra jirantu jira. Hundi kan beektanii namoota akkasiitaniif ajandaa godhuu osoo hin taane furmaanni rakkoo tanaa maali waan jiru irratti osoo xiyyeeffannee bareeda.
rakkoon isaan jidduu uumamte maali? Rakkoo tanaaf yoo furmaata akkamitti itti goonaa waan jirutti xiyyeeffanne yoo wanni hafe tahaa isaan jiraatte akkuma jalqabne sanitti akkuma jalqabaa gaafa amma dura lafatti haasofne sanitti lafatti deebinee haasa'uu dandeenya malee dubbii guutuu asirratti yoo haasofnu taate furmaanni sunuu ni hafa jechuudha malee. Kanaafuu akka namaan tana jee kana yoo ta'e bareedaan jaanii yaadni kan namoonni biraatti gaazirratti dhufanii maal akka goonuu qabnu akkamitti isaan walitti araarsuun akka danda'amu irratti marii haa goonuun jaa ammoo isa lameen callaa fi badhaasoo hin dhaamuuf isa akkas nu godhee kun akkas godhee waan akkasii godhee jettanii hamtuu walii asirratti hin baatina namni gammachuu waliin beeka hamtuulleen ittiin jidduu hanga sunda waan wanumaan fedhe sunuu yoo ittiin jidduu jiraatte baatanii hamtuu waliin dubbatina jechuun barbaadan akka wanti akka ka'umsatti jechuudha osoo dubbii tana haa ta'uun jalqabin duratti waliin hambeessinaadha. Waan namni ittiin wanti godhu fuuldurallee waliin jireenya keessan booressu asirratti hin dubbatina. Dubbiin hamtuu namuu akka hin dubbanne jechuun barbaada. Kanuma weeqqaa maroo. Galatoomaa. Okay. Galatoomaa birraa sagaleen tiyya ni jirti warri mana haroo bagana gaan dhufte. Okay. Asirratti obboleeyyan warni beeku qabdan isin hundi asirratti ammaan tana waan lamaatu jira isin hundi dhaggeeffadhaadha. Wanni lamaan jiru waan jiru guutuu dubbannee furmaata baasuu yookiin immoo waan jiru hundaas gubbatti dubbannee bifa biraatiin osoo hin taane bifuma nagayaatii fi bifa gaariin bifa gaafiilee isaan gaafannuun deebisaa gahaa finnee asuma gubbatti furmaanni san immoo eenyu harka jira? Isin harka jira. Hawaasni harka jira. Yoo isin furmaata san furmaanni waan fedhe haa ta'u furmaata san ni kanninaa hajattan taatanii furmaata san ammaan tana itti goona dubbii san immoo asumarratti ajjeefneeti asumarratti osoo isin jirtanii walitti fayyifnaa jechuudha. Isinii galee nitorkii eenyu? Okay. Furmaata ni kannitanii. Furmaata yoo kannitan nuti waan manatti haasaan hundaas gubbatti naasawan isinii galaami waan keessaa naasonne guutus finnees gubbatti naasonnu san akkasitti nun eegina wanni hundees gubbatti hin haasayamu immoo furmaata ni barbaanna. Furmaata sanii isinirraa barbaanna haaroonis dhufee jira yaada haaroo irraa fuudheetiin san boodarra karaa obboleeyyan keenyatti achi dabarraa haaroo mee waan kana gaa jalqaba irraatilleen keessallee waliin illee asonne quba qabda asiin si guddisa quba qabda dubbiinis akkamitti akka deemamu turtes quba qabda ammaan tana waan kana osoo diippilii hin taane sababa isaan itti wal dhaban isaan lamaanuu gaafannee kara furmaatatti dabarramoo lakkii dubbii tana akkanumatti ni ajjeesna furmaatas ni goona kara araaratti haa dabarruudha mee yaada kan kee jalqaba. Tole, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan obboleeyyan kiyya duraan dursee obboleessa kiyya Abdee Shawuu Caalaa Badhoo fi Birraa Inspire hedduu takka galatoomaa hawaasa keenyaa kanas gara jirtan bifama anillee xiqqoo isinirraa dhibaa wayitiifin ol seene kana mata akkaatti duraan dursee obboleessa kiyya Abdee waan kana sa'aatti fudhattee akkana ifaa jirutti hafaltee waan kana asitti hawaasa irra fiddee formato obboleeyyan keenya kana gidduutti fiduu yaaluu hedduu takka galatoomaa ja'a. Ani akkuma ati yammaan tana tuyxee xiqqoo na duratti illee haasofanii jirtanii gaafa akkuma nama irraa dhaqqabe kanarraa hin fuudha. Yoonii fi silaa waan kana badala dubbiillee keessaa akkasitti asoo hin dhoosne akkuma ati reefu jette maaliif akkuma Oromoon jette garii rifeensa kana nama dura haaddatanii garii ammoo qoma haaddatan jaanii waan san taatiin jecha arraan tana obboleeyyan keenya kana asirratti asoo isaan hin fayyisne adda hiyyaanu kun waan jala muramee jiru jechuudha. Kun gaarantii inshallah yoo rabbiin jedhe. Kanaafuu osoo nuti jirru wanni kun numa hin taane waan san furmaata san finneetuma asirratti kan fixnee baanu tahaa jechuudha. Waa hundaa'u kan fuugaa.
Ilfaadhu ashu oliin deebisa. Okay akkana goona. Yoo ni fi dubbiin akkana haa ta'u ta'e akka birraan jiru sanitti yoo haa ta'u ta'e waan jiru guutuu anaa dubbadhuuti. Keessoo sun ta'in waan takka takkaan dubbadhee furmaatatti yoo deemne yoo birraa anummaan takka takka irraa waldhabdee kanaa fi maal akka jiru guutuu dubbanne san duratti immoo waldhabdeen kun hawaasni uummanni kaayirootii fi lafatti yoo maaliif araarri kun bu'uu dhabe irrattis yaadni ni kan namaa kasan booda furmaata asumarratti akkuma haroon amma dhufe kanatti namoota nu barbaachisan ol galfannee furmaata kana asumarratti irraan tana cufnee firraa finnaa jechuun osoo karaa dheerallee hin deemini karaa saniinis arraan tana inshaallah furmaata itti agarreetuma deemna birraa san duratti gaafiin si gaafadhuutu jira ati gaafiin nan si gaafadhu akkamitti dubbiin tun online irratti bahuu dandeesse namoonni si dabalatee namoonni jajjabaan osoo kaayiroo san keessa jiranii akkamitti haddii kana namni dubbii tanallee sitti natti jalqaba fide sihi yerooti natti fiddoon piraankii akkanaan irraa dhiisaan isin hin jee piraankii irra obbuu irra deebitee dubbiin jabaattuun anis jidduu seenuu danda'e akkamitti lafatti dhumuu danda'e dubbiin tuni mee kanarraa xiqqishoo nu dubbadhu immoo badhaasoo callaa birraa haroos dabalatee ani waan nu barbaachisu furmaata sanii waan akkanaati jennee daangaan hin ibsinu isin hunda akka isinii galutti daangaanii waan aganaati jennee akkana jennee waan ibsinu miti akka furmaatatti nu ifnu immoo in general gooneetuma dubbanna jalqaba irratti birraa gaafii tana qofa irratti xiyyeeffadhu akkamitti lafatti dubbiin tun akka dhumuu didde mee adda nu baasi. Okay, itu galatome fada tin duri dubbiin tuni jalqabdee fi isaan lafee gaafa wal dhaban dhimma irratti wal dhaban dhimmi isaan wal dhaban dhimma waa'ee diinagdee fi waa walirraa qaban jira waan kana irratti wal dhabanii fi waan kana ammoo isaan gaafoo beekamu wantoota hedduu waliin dalagaa turanii waliin jiraachaa turanii namni ammoo waliin jiraatu akka obbolee jiru dalagallee waliin qabu akkasuma jireenya isaanii guutuu waliin qabu faayidaaleen garaagaraa jidduu ni jirti namni faayidaan jidduu seente immoo obboleeyyanillee wal dhabsiifti abbaa fi ilmaa wal dhabsiifti waan kanarra wal dhabanii gaafa waan kanarra wal dhaban jalqaba anaatu dhagahee gaa namni hedduu isaanitti dhiyaatu fi waliin jiraatu ana waan kana akka obboleessaa tokkotti dubbii tana naan ga'anii gaafan jidduutti furmaata barbaadudha isaan lameenuu yaamee wanti jiru furmaata itti godhuu hin dandeenye sababni hogganni isaan walitti araarseeti waan kanaatu jidduu jira fakkeenyaaf namni waa walirraa qabu tokko hanga wanni suni kafalamuufitti walitti araaramuu ni ulfaatti yeroo lama yookaan sadii akkas walitti araarteen ture deebiinii ammoo wanni sun hanga ta'utti waan jedhamu gartee what sagaleen dhagaamu jira dhagaama dhageeffamu jira yaa akkasitti waan kana sababni waan kana waan ta'e jecha ani yeroo walitti araarte hayyee waan kana godhuu ni dandeessaa itti gaafatamummaa kana fudhachuu ni dandeessaa waan jiru naa dhiyeessanii keessattuu badhaasuu jechuudha waan jiru kana waan kana itti gaafatamummaa fudhattee godhuu ni dandeessaa waan jiru gaafii na gaafannaan ani ammoo dandeettiin ani qabu furmaata sanii itti godhuu osoo hin taane lameen walitti araarsuudha fakkeenyaaf waan jidduutti badee kana akka kafaltetti kafaluu fi wantoota garaagaraa gaa'ee waan kana hodhati dubbii tana dhiisaa asumatti jechuu waan hin dandeenye jecha sababa kana namoota garaagaratti dubbadhee nama agartee waan kana furmaata fiduu danda'a jiru hedduu gaafadhee ture ani gaa akkuma beekamu sooshaal miidiyaa irratti laayif hin seenu asirrallee dubbiin akka dhuftu hin barbaadu ammoo gara keessatiin namoota hedduun dubbisee namoota san keessaa tokko abdiidha abdiin ammoo waan furmaata jee yaadu asirra fide namoonni biraa ammoo kanneen an dubbise sooshaal miidiyaa irratti akka baasaniif osoo hin taane akka dubbiin ture osoo sadarkaa kana hin geenye furmaanni itti dhufu namoota biyya kana jiranis tahee namoota biyya biraa jiran kan garaagaraa aboo rakkoo kanaatu jira waan akkanaati ijoollee kana akkam goonaa sadarkaa kanarra waliin jiranii waan jiru yeroo hedduu yaalii godhaatiin ture walitti akka araarsinu manguddoo nama gurguddaa hunda yaameetiin ture walitti finnee ture teenyee haasonnee ture wanni kuni sadarkaa haasaatti osoo hin taane waan akkanaatiin furmaata argachuu danda'a waan jaamu waan yaada akkasii qabaniif jecha waan sanii ammoo ani godhuu waan hin dandeenye jecha namoota waan kana godhuu danda'an akkuma namallee irra deebi'ee wanni ibsu barbaadu namoota waan kana godhuu danda'an jee yaadu kanneen hedduu ibn as jalallee jiraachuu danda'ani namoota akkasii tanitti waan akkanaa kan yoo goonee sadarkaa agartee wal gargaaree waan kana yoo goonee waan jiru nama hedduutti dhiyeesse
namoonni waan kana nu hubatanii or fedhinnaa akkasii qaban hin turre. Sababa kana isaan kuni yeroo waggaa tokko walitti araaraman yeroo xiqqoo booda gaa namni faayidaan jidduu jirtu deebi'ee wal dhabaa irra deddeebiin akkasii wal dhabaa turan ammallee walitti naarsuu ture ayyee dubbuma tana ol baaftanii nama duratti illee wanti nu godhina waan jiru garte namni furmaata wanta akkasii godhuu hin dandeenye si dhagee yoo faayidaan inni si godhu hin jirtu fakkeenyaaf namni jidduu haasee or waan ati balleesse gartee si gargaaruu hin dandeenye dubbii yoo dhagee faayidaan inni siif hin jiru yoo waan hin amanu jecha even dubbii tan namni akka hin dhageenyellee jaboo dho'isaa turre furmaata akkuma dandeenyutti itti godhudha jechuudha. Akkuma kaasee kana manguddoo umriin nurra gurguddollee yaamee walitti araarsuudha yaallee turre asirratti maa baaftan yaada jiru namni hedduun akka kaasu nan beeka ammoo hanga dandeenyu qofa osoo hin ta'in hanga dandeenyu ol akka kiyyatti hanga danda'u ol rakkoo isaan jirtutti uumamte kana fiiksi godhuudhaaf tattaafadhee ture namoota hedduudhaan gahee nama gurguddaa yoo gartee nama narra guddaa nama arrii qabu kabajan jee namoota akka tallee fidee dhugaadha nun salphifne yeroo saniif dubbii waan akkanaati yaanii dubbii adda nu baasanii addaan deemnee hangoonni sun furamuu jenneeti. So namoota gaa waan kanaan itti himaa ture keessaa tokko abdee ture abdeen ammoo akkanaan godhaa waan jiru yaada kana fidee sanillee mormaa turre lakkii achirra finnee rakkoo jirtuu fi wanti dubbannee isin xiqqeessinu akkaataa furmaanni itti argamu achirra barbaannaa waan jiruuni abdeen gaa asirratti ol baasuu danda'e. Isaan jidduu wanni biraa osoo kan jiraatu hin tahin akkuma reefu tana kaase faayidaa wayirra wal dhaban namni waliin jiraatu faayidaa wajjin qabaa namni wajjin dalagu dhimma walitti fiduutu jidduu jira akkuma beekamu namni waan takka walitti qabu ammoo wal dhabuun hin oolamu kanarra wal dhabanii kana caalaa yoo diiteeliin kan barbaachisu ta'e abdeen addatti baasa wanni jiru kanarratti ammoo akka furmaatatti fakkeenyaaf haroo dubbiteen turan jee dhimma kanarratti abdeeni quba qabanii namoonni tokko illee I think abdeen kan ittiin jiraachuu danda'a. Namoonni ani dhimma kana jalqabarraa itti himaa ture kaas jala jiranillee ol ba'anii dubbachuu danda'anii maqaa yoo qaban taane. So wanni jiru kana amma furmaata akkamitti fuudhanii maatii kana booda obbolummaa isaanii dursan deebitanii akkamitti akka waliin jiraachuu danda'an irratti akkamitti hojjan. Hojii duraan karatti addaan murantan itti deebi'anii akkamitti aartii saba kanaa guddisanii hawaasa kana bashannansiisuu danda'an ifiif illee jijjiiramanii hawaasa kana akkamitti akka tajaajiluu danda'an deebi'anii obbolummaan isaanii sun daran cimte akka duraanii sanitti amma ijoolleen sadarkaa obbolummaa waliin jiraachuu dhiisi sababa dubbii kanaati badhaasoo ganda biraa kireeffatee ganda kanarraa galee jechuudha. Even amma naafi badhaasoo wal arguudhaaf hedduu rakkisaadha yoo qaxaroodhaan walitti bilbilee wal agarre malee ganda kanarraa danda'a bakka biraa gala. Sadarkaa kanatti isaan dhiisi utuu addaan dubbii kanaa. So waan kana akkamitti akka furmaatni itti godhamu ammumarraa yoo itti yaadame hedduu bareeda yoo ammoo diteeliin dubbii kanaa gartee asirratti dubbatamuu qabaa hajjechaan kanaa taate itti yaadati abdeen faanitti haroonis ni jirta namoota biraatti wal baasati kana caalaa haasawni barbaachisaa asirratti ammas akkuma reefu tana kaasee badhaasuu fi callaan ammoo asirratti dubbii akkana kana baruu akka tana godhe jettanii osoo dubbatu baatanii anda hedduu tokko tana waan natti tolurraa badhaasuu akka tana godhe callaa akka tana godhe isaattu akkasii lakkiisiitu akkasii yaanii namarratti bakka kanatti osoo fakkeenyaaf amma yoo nani jidduu jiraadde narratti waan hunda haa ta'uu danda'an akka saayibaa akka obboleessitti waan ilaalaniif jecha asirra ammoo namoota hedduutu jira nama akkuma sadii wayii jira viidiyoon asirraa kun riikardi godhamee gara adda addaa wanti ijaa waan hamaa osoo dubbachuu baanne waan pozitiif irratti yoo nuti xiyyeeffanne hedduu tokko bareedaan jaa hedduu tokko galatooma kana caalaa ammoo wanni ibsa irratti kan yoo jiraatu taate ni dubbanna carraan ammoo isin kannaa hedduu tokko galatooma ulfaadhaa. Sagalee. Okay. Thank you. Asawa dheeraadha asoo birraan asawa jala fixee jira. Akkana goona koomantii of isinirraa goonu. Okay. Yeroo takka caaltu feesaantiin saadiqee naagalchaadha. I think as jala jira. Saadiqee ol seeni ibsu qotto. Okay. Abdee oguu takka waan takka mention kan hin godhuu fadu wanillee kan hin bira darbee jira. Kan hin mention godhuu fade.
Dhugaa akkuma reefun tana birraan jee anillee obboleettii maatii Oro kontaaktii na gootee turte akkasuma abdiilleeni. So maatiin illeen yaalii keessaan isiin godhaa jirtu to'asumaan osoo hin bira dabruu hin barbaanne beekte. So callaa fi badhaasoon hedduu takkaan wallahi isaan galatoomfadha hedduu takkaan fayyaadee galatoomaa jaan fredii isaan godhan jechuudha. Obboleen kiyya isaan lachuututu warra harka nu darbee miti haya ja'anii waan isin jettan nuu tahaa ni fudhannaa ja'anii isin illeen mala adda addaa illee itti baastee isaan lamaan kanallee fiddee waliin akka sila eenyee haasa'uu dandeenyullee goonee yaadaa turre jechuudha. Ammoo akkuma beekamu waan takka gizeenii fi manguddoon takka qabde mangudduma san harka dhiisanii obboleessa keenya abdee waan kana fuudhee ifirratti waan jiru jecha nutilleen akkasumatti tumsa irratti taana jennee waan kana waliin irratti kan hirmaannu tahee jechumaan barbaadeeti fayyaadee galatoomaa isaaniin jechuun fadhaasumaan jechuuf saniif sagantaan sana akkas taatee dhiifamaa jiran dheeressee itti Abshir, thank you. Saadiqee as jala ni jirta mee caaltu yeroo takka saadiqee faana galchi ammaan tana karaa daarektii karaa furmaata chechii deemneeti ashuu kottu sin barbaada ibsuun bante okay ashuu banii wanna kan kee banii okay amma namoota lama akkana kanurraa hafeetu jira so haro daarektii amma karaa furmaatatti mii achi deemnu ammaan tana anis haasawa dheeraa godhuun duratti koomantii isinirraa hin cufaa I think commenti yoo banaa dhiiste bareeda because namni yoo commenti cufte ni yaa so interact godhuu fadhana fakkaata namni. Okay. Waan namni jee commenti ni cufta guusan. Okay. Obboleeyyanii dhageessan birraan already waan hundaa haasawee jira. Wanni hundi efa haasaamee booda gaa anas tahee abbaan fedhee namni lama hawwajjee jiru wal dhaba. Diinagdee irratti wal dhabanii jee gabaabsinee ogguu isin himnu. Diinagdeen sun immoo waan haganaatii haganaa wanni isin hin jennu hin jiru as gubbatti. So yeroo dheeraadha kaayiroo keessatti ture dubbiin tuni I think ijoolleen lafattis ijibbaata godhuu turanii immoo furmaataatu argamuu dadhabe malee namoonni hedduun jidduu seenanii jiran. Yeroo seenanii furmaataatu argamuu dadhabe bikka kanatti ammaan tana haroo faas jedhii abdii daddarfaan ni jiranii Dr. Nuraddiin faanis ni dhufanii as jala ogguu dhufan naaf galchitanii asaantii faanii. Okay, Ashu, welcome. Naaf galchitanii keessaa naasoineeti aboo waan akkanaan nu qunnameeti bifa kamiin akkana goonaa bifa kanaan jennee xumurre. Inshallah ammaan tan ammoo yoon fi ijoolleef gaacarraan kanninaa kajettan taate ijoolleef hin kanninu ibsaan damiinaatis nu gidduu ture haasawaa kana keessa yoo as jala jiraate ibsaa damiinaa naa galchitan caaltuu faanii yoo ijoolleef carraa hin kanninaadhaa akka isaan hin haasoinee I think wanni faan ibsuu fi haroon akka birraan akka haasawa keessatti waan kana ijoolleen akka haasottu hin barbaannee jaanii isinoo ijoolleef carraa ni kannina moo lakki isaan hin haasawini nutumaattu efa hagana akkana jennee dubbanne daarektii kara furmaataa akka dabarru barbaaddan furmaata dabarreetuma ijoollee ittiin haasoinu ijoolleef carraan kanninu nutummaan osoo isaan Kadu Tashoma. Man. Pada aku beku kabdare wa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Irratti naas naqeerre dhaggeeffatu. Okay, redeebi. Oh. Jawar Mamu. Yes. Beraan abba nama dama fete phone ni galaf. Dama fete ni galaf. During commenti banaa fi ayyee. Maafan guutuu Jawar jaalala subhanallah. Lalla himalla sila tuubanne himalla commenti
Abo dhamaan ta'e waan ambar nama akka gurran qabnee bal'aa barsiisuun tureera. Isaallee wajjin barsiisuu ture. Ati cella ati. Okay. Okay. Challa achi galagalta. Challa achi galagali. Achi galagali. Komenti coba ya. Comment. Intaan olin gurbaahuun waan anaaf isi irra dubbuma kanaaf qanu. Dhufuu malee banuun beektu silaayi. Gaafattoonni bana jeetini fi buqqaasee keessaaf darbe. Eessa kute namichi kun? Eessa kute? Koi ademu. Oi. Ta'u laaluu. Adeemsa. Sagaleen osoo hin taane iskiriiptii of daftara qabatte barreessiiti waan jechuun barbaachisan nu garsiisee. Yookiin footoonii si gadi sajeeti hin qaba. Garan galaa duuba akkatti. Namichi os galan galiinati. Naatee akkanumatti hin ta'a. Ayyata ya. Yoo leenjisi bu'ee garan galta. Warri Wallahi gaggabeen asumatti. Mee nan jaawaan feenta akka nyaanni ni agartanii. Achi garagal. warri isa cinaa jiru akka hin himne. Foto bakka wanti ittiin baasta wanti filtara qalama filtara. Awwa akkuma reefu gaafadhu. Akkuma na gaafatteetti. Waan mallattoodhaan Erfoona gurra baafadhu jayyeen qalas. Ha? Erfoona gurra baafadhu illee nama fayyadamu. Miyuutiin godhaa itti. Warri isa cinaa jiru akka hin himne. Mutiin godhoo godhe hare hari hattu hai mutiin godhaa. Warri isa cinaa jiru akka hin himne. Warri isa cinaa jiru rabbi sodaadha akka hin himne geeman jira. Erfoona fayyadamu jiraame hin dhaga'u. Miyuutiin raahaa si jee namni isa bira jiru akka himu jiru akka dhageenyu. Hattu kaasi muutee kaasi muutee kaasi. Kaasi jenne muut leba. Kan dhageenyu. Wallahi waan Nuusaa godhatta nu godhatuu qabaa silaa. Erfoona gurra baafadhu. hooqa bicaaltu. Ayyaa asmaana kan ija cufadhu akkasumatti taa'e jettana godhe. Haasaa Achi galagale achi galagale. Ija cufi noo ija cufatu ija cufi. hin kaadda. Hin kaatiin ija cufi ija cufi. Okay tegistiin si godha. Narra dawwaluuf beesa. Garagalii usii. Eenyusiyaa? Ayi. Hocallaas guddoo. Taabula halkan guutuu. Usii galagale. Ayi. Haroo fi caaltu waliin goona anaafachaantii waliin calloo fi badhaa waliin. Badhoo maa si godhuu hin danda'u gaarra dhiiraa hojjetti rabbi carraa si godhe. Sorry. Anaaf eenyu? CBD bicha namicha kana. Callaa. Amma natti hin taate ammuma wanti si jaa. Kami mul'ata yaa dhiiroo. Na guddisi taate. Okay, sis. Aye, amma def. Ya. Aye, as galagale. Challa as galagale. Koi. Ya bado da guddatu qabu. Maali boo dalagaa nama baasuun akkatti. Barreessanii kannaniif ayichaan. Arke, ani leen arke. Arke, waalaaltee jirti. Hinto. Ammoo. Kakadhu. Ammoo. Ati kakadhu. Waan taatan boo. Humaan aduu jeeqatu. Wallahi waan takka namta kanaan kan eerfoona abbaa takkanas keessa haye. No. Gurra baafadhe. Teegistiin agarree jee waan nuti si garsiisu deemnu kana. Warabbal kaabaan agarre. Ayyee rabbi sodaadha. Ayyee itti fufi badoo. Ayyee usi. Waan taatan. Ayyee. Badoo itti. Wallahi asirreen agarre. Ayyee. Okay. Nama si bira jiru sana arii yoo dandeesse. Abduu alabbe. Geema na onni hayete. Guddisi. Ana guddisi. Si guddisee bari. Ala taala rabbi shaa guddisu agalma. Achi kaameeraa guuttee bar. Guddattee bar achi. Odeeratti feete. Yedde mana maashina akka. Agaruma guddee. Footuma reefu sanii. Mee koy akkamisi? Nalaale asir. Isarratu. Dhangala'aan guddatu manni mana. Bakka aganumaati. Deema ayyee. Anjara deem. Koofiyyaa tiktaakii fi libbii tiktaak san.
Bayi gitu deh sabi. Oh, Bar achuan jira ayedem. Hamza da. Akana jin ga bado. Akana. Hamza aji. Asus asu. Arkade? antaran jenne. Inarkan. Ka libbi jatte akana jenne. Inarkan. No, inarkan dem. Itu bado dem. Inarkan. Aye. Ramme warka. Ati dhugumaan mataa jabaate wallahi calla. Awwan isin kobalchiisu jeetti amman deemu sotora takkatteen biraa deemranii yaa agarsiisi. Inni koo sunuma naannoo fi bara amma laal deem. Isumau dia bersaya bersih itu memang. Deema yaa. Walli isaa. Ini danda sasa dia sah. Iskandar Naga. Oh, itu. Iya. Kadang negara ni only ada ke. Salah kamu deh, ini besta. Koi, nanasraddein. Koi. Bar tanaan naach barabar the bar. Himbe ko chun to. Kuniman, dapat dong kuniman. Sirba jalala. Aye. Kunio. Khofiya. Itu bohong. Akkana ni bisa. Oh, ila. Oh iya. Ini Himbe ko ba kamali sa be ko da mun bar ko ba. Kan ni. Sirbare. Kunio. Khofiya. Kunio. Onne. Inna akan ha. Okay. Khofiya sirba jalala onne. Baka arkade ka khofiya sirba jalala onne. Malakanni. Tija walli sota ke sayami. Ish. Nama Ga saya. cuman jiru. Khofiya khawfatu ko wa sare jarjari mali sa. Oh iya. Indebus. Yoni sirri. Ni kan tak. Ni ada bamta. Ni ada bamta. Ini ada bamta. Adab bi ka. Ayo ni yala usa. Tahu, ero dia rapi dah tentu. La tama carrasha. Melika na konti sida o. Oh mali sa. Melika na konti sida. Na ide. Baka ni gabi dis. Album mo gusto. Ada bon. Dia ko je ada bon. Ada ba. Janjana. Ada bami, ada ba sila Aya na debisa. Hin dura ada bami. Param bedesa ti devisan. Ina da bamma debisa. Param bedesa. Artis Farhan Badesa ko biar apa tu serba jalan lagi. Param bedesa khofiya kana khata. Inna ko biar mesti kun. Khofiya dintu na ninjetu. Khofiya yete dintu ninjetu. Baka devisne. Amma dage. Wallahi Hamza ji je number debise bar farani men san to ko ro bete. Aye commenti banna ga so wait. Namni si Brazil sila kurkumi dan si deh nutola. Aya dage. Sorry commenti sabne kana malen to. Asura bi na kasiya sifakan. Sila daqiqa bi wanni sinin jonnu mana ke sara shin ninjuru ala nyaata si beina wanni nu got. Ko aro Jarrakan. Abde. Yaada sakna qaba. Okay. Yaadni ani qabu namni gizee ni fi deebisuu dadhabe carraa warra manaatiif banna okay. Oh actually harkanii jiran already Saya kan warri mana too late. Wayne akkamitti kanaan deebisuu dadhabe. Wayne tanu sirriin agarsiiftan. Sirriitti. dage. Sirba isaatiin dhibbaa shantama xabbasee akka nama hin beekne godhataa. Akkana jechuu qabda ture bara akkana isa bira kun. Ati garuu lakkoofne na dagattee jechuu qabda ture. Dage jalla. Adamni ta'ee laal warra geestirra jiru asaantii fi caaltuu malee warra as jala jiru kabar baatte dhalaa keessa dubartoota keessaa filatteeti gurra quba kaattee maqaa nam sadii jettee tar sadii nuyaam. Tar sadii. Abbuma fedha. Kanas jirtuun beekaa annama na jiruun beeku.
Hintaa'u namni as keessa jiru gastii keessaan ta'uun siin jee caaltu keessaan. Manaamaan na dhuftaa kan irratti ni yin. Nama asirra jiru. Nama isa yaamsisuu barbaada. Hayyee him. Tara meeqa yaameetten? Yookiin teekistiin naa him. Koy nama tara meeqa yaameetten? Tar sadii. Tar sadii guddaadhaa oolchu. Hamsaa jiru tar sadii. Yaa na gaddiifate yaa waraabanii yaa. Gaddiifate wallaahi. Facebook irra na gaddiifate wallaahi. Nama biraan feenu abdee. Naa gaa'ee Hamzaa keenya mootii Hamzaa keenya waliin yaamni. Narraa. Hamzaa nagaa hojjaa jala hin jiru. Deem yaam. Waa namaan keessaa waraabee. Isaa waraabata. Yaa hungurri na keessaa duutu deema amma. Gurran qabaddaa gosa. Boonaatii yaa maree. Hamzaa jiyoo. Iyyin ta'u. Maa gurra qabattu hin du'u. Hayyee deem. Eenyu jecha. Haa deem. Hamzaa jiyoo. Qabaa nama Hamzaa jiyoo. Hamzaa jiyoo qabaa. Afurin jiru. Ready dah ya, gala-gala haro gala-gala. Yes, okay. Oh ya sungguh tu sah. Anong ba ko inyo? Oh, no. Ayan. So, caaltu tu gochaan itti himaa jechuudha. Caaltu guddachuu qaba amma. Haro banat doro. Inni maal godhata? Inni afaaniin hima. Sii deebisaa ati gochaan agarsiisi nama kana. Namni kun naasawa alani naasu akkamittiin beekaa Gochaan agarsiista gaa. Gochaan nama qallaari. Gochaan salphaan isaa. Inni mina isinusa. Sintunin faragaa isaa. Wai. Usa isi. Okay. Okay. Oh, isiitan. Koo bare? Ish. Mana beekana. Qoy guutaa kaabde qoy. Sii galee caaltu yaa namni kun. Eegaa galeef usa teessu. Galeef. Sii galee eenyu menaan. Akka sii galee hin baduu qalee. Osoo kobluu baannee nama hin biyyeera. Beekesti enoo inni. Gochaan himiif nama kana. Gochaan maal inni mun jirre? Aboo naa kannaa carraa kana rabbi jaa anaa himaaf. Naa kannaa naa hima naa kannaa. Naa kannaa yoo. Anaa gaafataan haroo. Dhiisi anaa gaafataan haroo. Aya badoo fi dhiisi yaaltu badoo naa fudhatu deem. Himiif gochaan agarsiisi haroo. Bakka jaaltu. Yaa footoo litti mana argee rabbi isaa gargaaru haroo dhagee. Beektaati nama ta'e. Oh. Nisile. Boy wait bro. Us, koi us. Naa himaaf. Koi us. Us badoo callaa us. Guys, focus. Malaalu jutaami. Silaamtiin jedha yaa. Kami yang kemana kayak itu kan di kampung kampungnya ada deh kamu pun. Ini bira rufte. Do. Lalu nanti sarjar ada. Yaa jutaami. Oh iya, enyu makan sa. Abi ya juru kan. Makan ada tuh. Waan inni dalagee nu himuu dandeessee yoo maqaan si jalaa bade. Gahee isaati. Maqaan isaa. Ilkee laqee foonni ta'a. Harkatee? Yaada taadha. Harkatee? Akka bareedetti ibseef sanii. Ilkee turte ilkee ibsite. Yaada ta'a jureeti. Akkanuma jennaan beeyteemi. Addunyaarra deemee haqamu kun kami jeertu jaa. Koko caaltuun gisee akkana jettu manzara uffata jedhin barenni manzara uffata. Caaltuun maallaqa akkamitti ibsuu wallaaltaati. Maa ajaa'ibti caaltu nanu. Maal taate? Bakka maallaqan harkattu ati. Ishiin akka bira beektiin saayisa kana addunyaa biraa keessa beekti. An maal kan jechuu kee beektaa?
Maali masun. Maaliif si jirtu saame? Maali masun basoo baxabbatuu dhaamma maali sun. Uudaa bar uudaa waan tuufu. buufadhaa jiin buddeena nyaatanii. Makiinaa akka uudatti qabaachuu. Hasaanti. Jaani buddeena nyaatanii. Harootu itti gadhiisa. Harootu itti gadhiisa. Waan silkiin hin garsiiftu. Cheeka Maali wammisi. maal gootan? Tiisi walirras nyaannee jirraa miliyoon. Maal gootan? Awwan angelo. Yoo kaaka kiyyaati wallaahi billaahi. Gaangelle boo. Allah lala sadi meefu abdeen wanni asantitti erguuf indalaguuf meedia ka abdeega awo badaaso telefoon harkaa qabaabe raayidu baa dubarsiisee tu gargaaru qabaabe haa dubarsiisaa su rakkoo itti sargii gurguddoo keessatti xiqqoo hin dhawamtu. Unustu badoo callaa us. Maaliin balleessi firaan? Usee Us fayyadamin kana. Usee. Okay. Aya. Okay. Cufnu? Cufa. Qoyni cufaanu. tu garagal Kaaltu galagal. Komentii cufeetiin jira. Qoy sagaleetiin jira. Akkam guggooti sagalee mitoon. Waanumaan an sinjee innillee fide. Aha. Laal. Kanaa miti. no namicha nagarsiisime Footoo isaa tasirri mul'atu hin dhabee bara sirra. Bakkuma si ergee agarsiise. Mul'atu. Hayyee. Okay. Garagali taali. Taasi garsiisu. Wanni harootu himaame amma gochaan yaa haroos ta'uu qaba. Booda namichi kun nuyyaa itti dhabsiisu ta'a har'a haroon kun usaa ragaa taa'e jira. Finaarsinu inshaallah duubi. Jaadhamuuf ta'e jaarraa bakka. Salaat. la ilaha illallah Sirraa himuun. An fudhadhu. it's very tough yeah Anaan fudhadhu. Asaa akkami akkami. Akkanumatti isii bareedadha. Bareedadha? Okay. Okay. Baltazar? Maqaan Ariyaa Siibee. Wallahi jaatu tidate. Tidate. Irra deebi. Hin beekamu. Yaa. Malaataa. Okay. Wanta kan qabu. Badaaso. Yoo. Maaliin bareede beektaa? Sibiila. Okay. Oga duraadhaa nama biraa jechuun barbaadeetini. Malaataa ennaan isa duran jechuu kee. Ayyaa ammeen abdee namni itti aanu. Anaaf esaanti. Yalla. Garagalee abdee. Ayyee akkana godha namni garagalee. Abdeen garagalu. Waan agarsiisa. Yeroo koomenti. Ayinooti si garsiisa haroo si garsiisa. Haroo garsiisa. Ayyee. Asoo. Nuti shakaati. Okay, sun guddisaa bee. Guddadheetiin jira. Aya. Biyyaan tu waan biraan agarsiistee fe'e. Fayyadeen. Guddistee isii. Yaa. Yaan galabaadhamee ilaalu biraa dubbee. Acaalu. Kun fe'ee mee. Bakka?
Maal? Yada sanuu nama akka nama taafte kotte. Osme. Mana qaraatiitu sirra Dura jaallatama. si geessan si galee mi kan Hin galleef deem. TikTok kana jalan jurachuu fayyadaayee. Oops. akkamittiin magahayyee duba. Leezandii kamte. Riifuun gallee biyaa. Ali Birra. Akkamiin beektu? Legendii. Legend yaa. Yeah. Iya legend. Okay. Okay. Sadi nama jaanin taniif yabdeedha. Amma Jaanin taniif. teenyu beekte. Ha? Teenyu beekte. Teenyu siinse Sirrii adabuu qabda. Amma anaatu amma Saantiitiin beekee amma as hin jiru san gartee kana san addunyaa hin jiru. Okay. Duun akkamii beektaa? Duun akkanaa miti ganaa gisee nama du'e ibsuu feete. ashoofa fakkaatti reekamitti nama guddaa kana ijaa. Nama du'e. Uchi galagalee ammas. Ana. Garagalaas. Reefuu naa garagalee amma ijoolleen garagaltu. Koi. Asaantii garagala. Oh yana. Ana imagine. Bravo. Haro rakisa taatati. Ayyaas rabbeeyin qallaadhina wallahi. Adda bicha gara akkamitti ni baama. La ilaha. Asu. Footu matee galsiise abdee. Karaa dheeraa maaltu si oofu? Asu dhagee. Guddisee. Wait. Abdee guddisuu Aku qabda. bersimba. Oi. Asu. Dah, lekin ada gaya tu. Afaanus maal si dhaggeeffatte? Amma waan sana akkamitti hin gadhiisa waan sana. Ish. Ay, obboleeyyan kee warra wajjin ooltu akkamiin hin wallan? Ya, hinus tu. Abo asu dhageetti la. Nanteessi. Odeeyyantiin soo eegdisaa wallaale jettiitu. Guduniin ta'e kakkaffaa. Biyyaan tu wajji wal dhiisee jetti. Si wajjin olaa kunoo. Wallahi no ya. Tooti gaddaa. Okay. Amma itti fufaame jaldeeyyi. Kunoo aangoodhaa jee. Hayyee. Otto. Agartanii? Wait a minute. Yana gama sagalan ki. Ya. Bra. Bo asrali. Na gudi asrali bo. Nagari brother. Kurupok. Mau Arab. Akan masih gala kuma. Akan masih gala kuma tak? Lah, isi nuna mati artu ni beitian. Si gala? Enak kan? Dia si gala. Kali?
Kun maali? Ishiitu kisaare kana nyaattu siin jetti. Kana nyaatta. Osuma ibsee yaa Nana garta walla an artistiidha akkasii na ibsitu. Waan ati jettuudha. Ati caaltuu ogguun simbooliin na dura dhufu. Ogguun namni akkana jeellee ati na dura dhufta.